السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota hidhattoota hordoftoota YouTube channel Halima Orotu welcome shama argafoon hundi keessanuu alaaf biyya keessaa hordoftoota kiyya dhiqaa guddaa osoo hin jenne gini keessanaa qaqqabu baga jiraattanii baga yoona eeyidanii isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya warroonni hangammaan hordofaa turtan galatooma galan keessan dachaa haa ta'u ammallee laayikii sheerii subscribe gochuun dagatina. Laayikii sheerii gochuun dagatina isiniin jedha. Warri dura subscribe gootanii hordofaa turtan warroonni haaraa taatan immoo subscribe laayikii sheerii komentii barreessaa. Yaada fi hasaaba keessan komentiin keessaa 24 banaa jira. Komentii jalatti yaada keessan barreessaa. Komentii keessan hunda isaatu dubbisee inshaallah deebii isiniif deebisaa viidiyoo qabadhee inshaallah yeroo biraatiif yeroo itti aanu viidiyoo qabadhee komentii keessan hunda yaada keessan waan naa barreessan hunda deebii isiniif deebisaa isiniin jedha. Isin barreessaa yaada keessan waan barbaaddan. Egaa amma hasaalleen dheeressuu gama viidiyoo itti dabra. Waa'ee Ummee Firaa'ooliif haasa'uu dhufee jechuudha. Akkuma namoonni hiikamuu sooshaal miidiyaa fayyadamaa jirutti waa'ee isii samana kana irraa dubbatanii masaanuun isii viidiyoo qullaa bilbila keessa argattee miidiyaa irratti baastii jedhanii namni hedduun yuutuubarri hedduun irraa dubbatee irraa dalagaa jira. Akkuma sana illee dhaamsa isiif dhaamu qaba. Isii fi fakkaataa akka isii irraa dhaamsa dhaamuufii qabaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf dhaamsa Ummee Firaa'oolii dhaamuufi ishiillee wallaalteetii miti haa ta'u dabalata namaa ta'a jechuu gorsi nama tokko isii fakkaataa akka isiitiif gorsi akkana isii amma akkanatti abbaan mana keerra fuudhe jettee haga dura booyaa turte cinqamaa turte. Amma immoo alhamdulillah fataa jettee ilma ofii guddifataa zanaa jettee jiraataa jirti. Fataa jechuu isii kana zanaa jechuu isii kana waanyiteetini nama qaama qullaa mookii bilbila isaa haa keessaa argattee kanaan sodaachistee haamila isii gadi cabsuuf isii akkana fataa jettee akka boottee cinqamtee jiraattu taasisuuf waan hin taane irratti haasawonni mala. Kanaaf ati akkuma dur fataa jettee jirtutti fataa jiraadhu viidiyoo waan feete qaama qullaa mataa qullaa miidiyaa irratti habaastu. Ilmi namaa kamuu ni dogongora nuhi miti aadamuu ni dogongoree jechuudha. Kanaaf namni hin dogongoree jiru qaamallee taatu yoo baaste namni qaama hin qabne hin jiru jechuudha. Namni hundi ofirraa qaba waan isiin miidiyaa irra baastee siin as fararra'u siin sodaachisu haamilee si cabsuuf yaaddoo san jechuudha. Isii bichaa miti ka fakkaattonni akka isii waan akkanaatiin ammallee dhiirillee qaama keessa waraabee birrii fidaa jedhee isin dararu waan akkanaatiin cinqamtan yaa kibirlee ittiin kennina barbaadu qaama san gadi haadhiisu. Viidiyoo asiin dura waggaa dura jattii munaa jedhamtu takka viidiyoo qaama qullaa gadhiisanii viidiyoo san ajandaa ji'a lama akkana ji'a sadii irraa dubbatanii agarsiifatanii dhiisanii. Namoonni tokko ani eebiin kiyya miidiyaa irra ba'uurra eebiin kiyya akkana ta'urra of ajjeesee of galaggalu wayya. Akkasuma abbaan manallee irra fuudhee kana taa'ee aaruurra kana taa'ee dhaga'urra of ajjeesuu filadhaa ka jedhee of ajjeesuus baay'ee majira. Asiin durallee of ajjeesaa turellee baay'ee majira akka qaama kanaafi abbaan manaa irra fuudhee of ajjeesu baay'ee hisaabuma hin qabu jechuudha. Miidiyaa irra hin baane malee kan miidiyaa irra ba'es ni jira kan ba'inis ni jira jechuudha. Akkasuma kanaafi abbaan fedhe qaama sanillee baasuu birrii san kennina. Qaama kiyya miidiyaa irra baase jettanii ofillee ajjeesinaa jiru addunyaa tana kan gam irra jiraannu hanga jiraannu immoo fataa jennee zanaa jennee hanga rabbiin nu laaffise takkaan jiraachuu qabna malee of cinquu hin qabnu. Ilma namaati of dararuu hin qabnu. Haalaalanii qaamallee namni kamuu ofirraa qaba. Ajandaa haasanii ofumaan dhiisanii. Kanaaf namni dogongoraa waa godha malee namni osoo beekuu osoo inni jedhu waan hin taanillee hin dalagu. Eebii ofillee namni baasuu hin danda'u. Namni eebii nama faddahe guyyaa qiyyaama rabbi isa faddaa. Nama eebii nama sattare rabbillee isa sattara. Akkasii waan fedhe abbaan fedhe waan fedhe haa ta'u ati akkuma duraanii fataa jedhii jiraadhu. Ka birallee akkasuma fataa jiraadhu. Abbaan manaa kennarra fuudhettanii cinqamina haa fuudhu. Shariyaa isaanii eeyyame. Eega jaalalli hin jirre shariyaa haa jabeeffatanii isaanii waan shariyaa niitii wal qixxeessanii bulchanii sanuu hin danda'anii shariyaa fuudhuu bichaa danda'anii haa fuudhanii maal gochuu dandeenya waan ganama shariyaan isaanii heeyyame tokko dhoorguu hin dandeenyu. Kanallee haamilee keenya of cabsuuf cinquuf yaadda'u hin deemnu jechuudha. Dhiirri nama jaalate osoo namni hin dulloomne osoo namni ilmaan hedduun horree namarratti fuudhu jechuudha. Akka nama hin jaalanne osoo deemee namarra fuudha. Kanaaf kanallee cinquun barbaachisu. Wanni godhan jiru alhamdulillah ala kul haal jedhanii fataa jedhanii zanaa jedhanii jiraachuudha. Namoonni hedduu abbaa manaa irra fuudhee boo'ee cinqama.
bara kana jaalalumattu qannasee jaalalli cimaa yoo jiraate jaalalli dhugaa yoo jiraate namni walirra fuudhu miti tabiraatu achi mil'atee ilaalu kanaaf bara kana jaalalli hin jiru. Jaalala feekii malee rabbi jaalala dhugaa nama jaalatu rabbi nuuf haa taasisu. Kan heeruminillee rabbi jaarsa gaarii kayaa haadha manaatii hanga ati jirtu si wajjin jiraadha. Yoo duuti gargar nu baaste malee wanni biraa gargar nu baastu. Osoo ati jirtu ka biraa sirratti ilaalu nama jedhu rabbiin nama akkasiisan isiniif haa fiduu ka qabnullee rabbi nama akkasii nuuf haa taasisu. Akkasii hordoftoota kiyya waa'ee Ummi Firaa'olii fi waa'ee namoota biraatiif akkasuma gorsa ta'uudha. Kanaaf jettanii haamileen keessan hin cabinii bareedduu sabboontitti arsii bareedduu ilkaan kaarruu maaltu isirraa hafe hereedii fi namoonni fakkaatan akka isaa haadha manaa teessan reeffu ishii ilmoota akka dhalte gattanii gara biraa deemtan yeroon isinitti hin barfanne yoo qalbii qabaattanii dhiifama gaafadhaati araarama gaafadha haadha manaa teessanitti deebi'a isiniin jedha. Niitii bira deemtanii lakkooftan sun haga niitii ganamaa san nama gammachiisuu jedhu akkuma san abbaan manallee kama ganamaatu tola haati manallee tama ganama irratti wal baratan santu tolutti isimatu mi'aalle jechuudha. Kanaaf kalammataa kun agas maraa miti jechuudha. Eebalu fuudhan malee akkasii osoo kiyya akkasitti yaaddanii isiniin jedhan gorsi kiyyoon dhaamuu fi kana haamilee wal cabsuuf wal gadi buusuuf walitti inaafuu wal waanyuu kanaaf namni waan hin taane namarra yaada. Kanaaf abbaan fedhillee waan abbaan fedhillee inaaf abbaan fedhillee waan fedhe nama yaadu. Ati bareedduu arsii ta'e ilkaan gaarrufataa zanaa jedhii jiraadhu siin jedha. Siif fakkaata akka keetillee wanni isin yaachisu wanni isin cinquun isin rakkisu hin jiru. Kanaaf fataa jedhaa jiraadha. Akkuma mucattii munaasanii osoo fajjeestee qaatan isinuu duutee dagatamtee yeroo san miidiyaa akkasitti hafarsanii ol baasanii gabbaasanii akira irraa callisanii osoo yoo fajjeeste qalaas bara sababa kanaan duutee sababa kanaan lubbuu ofii baaftee yoo jedhame malee inni bu'aan takkisiin keessa argattu hin jiru. Rabbi biratti illee namni ruuhaa ofii rabbiin osoo hin baasin of baasee rabbi biratti illee gaafii qaba. Ishiin yoo san namni sun akkasnaan jedheettee of ajjeeftee qaata dagatamtee kanaafi haamilee cabuuf of ajjeesullee hin barbaachisu. Abbaan fedhe waan fedhe yoo dalage kanaaf gizeen amma gizee qalbii godhatanii gizee qaroomanii kan nama jaalatanii qalash nama godhe lashima godhanii akkuma inni nama wajjin deemanii waan ilmoo ofii guddifatanii fataa jedhanii jiraachuudha. Ati akkuma duraa fataa ta'e jiraattee ilmoo kan kee guddifataa yeroo sanitti guddifadhaa akkasuma ka birallee ka abbaan manaa keessan isin dhiisee isin biraa deeme ilmoo teessan fataa jedhaa guddifadhaa. Yeroo ammaa kana abbaan manaa ka biraatitti illee heeruman kun kaanuun ga'u akka mammaa arsii jedhesanii namittiin namni ilmoon dhalle abbaan manaa isii bakka waan ilmoon dhalinii fi dashi godha. Daa'ima wayii argeetini daa'ima sanii kolfe. Abbaa eebalumaa kolfitanii jennaan waan ilkaan hin qabne takka na kolfisiisee jedhee kolfe namichi kolfee saniif kolfee jedhee haadha manaa isaatti. Haati manaa ilma waan hin qabneef abbaan manaa waan baay'ee isii waan hin jaalanneef bakka anatti illee haa kolfu isitti waan hin kolfineef anatti illee haa kolfu jettee ilkaan qabdu ofirraa caccabsite achuma tuni taanuun geettu jedheen namichi akkasii tuni taanuun geettu akkasii akkuma inni jedhe sanii akkasii jabaadha.